Hashama harka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa fayyaa jirtu annagaa kootii galata waaqayyoo isin libba nagaa naaf taatanii arras viidiyoo haaraadhaan gara keessan dhufeen jira akka jaalatan barumsa akka irraa argattan yaada keessan akka itti kennitan shakkiin qabu jechaadha. Namoonni baay'een yaada keessan naaf qoodaa jirtu koomentii irratti baay'ee tokko isin galateeffadha. Gaafii isin gaafattu gaafii adda addaatiif isanis deebisiifan deebisa garuu dawul milikitii yookiin immoo mallattoo bilbilaa isa yoo gaxxuqxan gaafii keessan atattamaan argachuu dandeessan guyyaa lama yookiin guyyaa sadiittan viidiyoo tokko sheer gochuu danda'a jechuudha. Sana ol hin turu jechuudha. Garuu isin dawul milikitii waan hin tuqneef isin bira ga'uu dhiisuu danda'a daddafee jechaadha. Ani garuu sheer godhaatuma hin jiraa jechuudha. Inna warri gara haaraa taatan jechuudha. Subscribe godhuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo yoo jaalattan namoota biraatiif hiriyoota keessaniif sheerii godha. Barumsa irraa argachaa jirta yoo ta'e keessattuu waa'ee jaalalaa akkasumas waa'ee rifeensaa waa'ee fuula keenya waan adda addaa dibuun bugurii adda addaa akkamitti akka ittiin balleeffan waa baay'een barsiisee jira. Isinillee akka irraa barattanii jirtan abdiin qaba jechuudha. Wanta ofii kiyyaa fayyadamina fayyade tokko wanta hin beeku isiniif sheer godhaa jira jechaadha. Baay'een keessan adeeggaraa jirtu galatoomaa. Arra wanti ani qabadhee isiniif dhufe maalidha? Jaalala gosa meeqatu jira? Namoonni jaalala akkamiin nu jaalachaa jiru? Baay'een keenya gaafii jaalalaa dhiironni hedduun nuuf dhiyeessuu danda'u jechuudha. Garuu jaalala akkamii akka nu jaalachaa jiran beekuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa jaalala kaayyooti. Jaalala kaayyoo yeroo sun hin jedhu fakkeenyaaf namni tokko ganamummaa keessanii yookiin immoo jalqaba keessanii kan sin beeku kan wajjiniin guddattan ta'uu danda'a. Kaayyoodhaan bakka durumaayyuu akka haadha manaa isaa taatu yookiin akka booda irra si jaalatu akka booda kan isaa taate beekee durumaanuu kan dhufu jechuudha. Inna erga guddattanii booddee garuu jaalala kana kan si gaafatu yookiin immoo atillee hubachuu fi osoo inni sin gaafatin hubachuu fi kan dandeessu kun jaalala kaayyoo jedhama. Wajjiniin guddattanii yookiin immoo yeroo dheeraa wajjiniin dabarsitanii walitti dhufeenya keessan keessatti jaalalli yoo uumame yookiin immoo wal jaalattanii yoo jirtan ta'ee kun jaalala kaayyoo jedhama. Jaalalli kun jaalala akka salphaatti gargar ba'uullee hin dandeessan jechuudha. Maaliif jaalalli kaayyoo yeroo dheeraa wajjiniin kan dabarsitan akkasumas immoo bara dheeraa kan wajjiniin turtan yoo ta'e jireenya isaa keessatti shamarreen biraa sammuu isaa keessa hin jirtu jechuudha. Siif galee miti. Maybe bakka hojiitti bakka mana barumsaatti arguu danda'a. Garuu jaalalli inni siif qabu adda ta'uu danda'a jechuudha. Siif galee miti. Kun jaalala kaayyoo jedhama. Jaalala kaayyoo. Inni lammaffaa immoo jaalala faayidaa. Namoonni tokko qarshii keessaniif jedhanii, mana keessaniif jedhanii, waa tokkoof jedhanii yookiin immoo faayidaa tokko waanuma fe'ee yoo ta'u faayidaa isin irraa argachuudhaaf kan isin jaalatan jechuudha yookiin immoo gara jireenya keessanii keessatti kan dhufan jechuudha. Kun jaalala faayidaa jedhama. Fakkeenyaaf namoonni tokko namni duraanii ammallee namoonni barumsa garaagaraa keessatti jijjiiramaa dhufanii jiru. Baay'een maatii tokkotti maatii tokko maatii ta'uudhaaf daa'imman ganaa osoo guddatanii ofii isaaniitiif of hin beekin jechuudha. Maatumti isaanii waliif firoomsan. Daa'imni kee kun intalti teetu ilma kootiif, ilmi kee kun intala tootiif jedhanii wajjiniin intini jedhan. Maatiin tokko beekamaa yoo ta'e yookiin immoo maatiin tokko qabeenya qabu yoo ta'e maatii tokkoon fira ta'uu yoo barbaadan kunillee jaalala faayidaa keessatti ramadama jechuudha. Osoo intalli isaanii mucaa isaanii hin jaalateen fuudhanii kan kennaniif yoo ta'e yookiin immoo shamarreen takka inni abbaan namichi kun qarshii waan qabuuf mana waan qabuuf qabeenya addaa tokko waan qabuuf yookiin beekamaa waan ta'eef jettee kan itti heerumtu taate kun jaalala faayidaa jedhama. Inni sadaffaan immoo jaalala haala yeroo isin jedhu fakkeenyaaf jaalalli akkanaa kun mana barumsaa akka yuunivarsiitii keessatti ta'uu danda'a yookiin immoo taaksii keessatti yookiin immoo iddoo hojiitti ta'uu danda'a. Isin galee miti tasa wal arganii kan wal jaalatan jechaadha. Tasa wal arganii kan wal jaalatan fakkeenyaaf jaalalli kun tasa bakka hojiitti argee ishee kan jaalatu yookiin taaksii keessatti yookiin mana barumsaatti argee kan ishee jaalate yoo taate
yeroo dheeraa waliin hin dabarsan jirri kun. Argi mana barumsaa hin deema gara manaa gala. Yookiin immoo gara hojii deema gara manaa gala. Taaksii keessatti yoo ta'e achumatti wal dhiisanii deemuu danda'u. Garuu maybe bilbilallee wal jijjiiruu danda'u. Kana booddee wal arguu danda'u. Garuu kun jaalala haalaa jedhama. Garuu wanti isaan gargar baasu fakkeenyaaf bakka hojiitti kan wal beekan yoo ta'e wal bara yoo ta'e hojiin isaanii kun osoo gargar isaan fageesse addaan isaan fageesse salumatti wal irraafachuu yookiin immoo adda fagaachuu danda'an jechaadha. Mana barumsaattis yookiin taaksii keessattis wanti uumamu kun jaalala haalaa jedhama jechuudha. Inni shanaffaan maalidha? Jaalala bakka bu'iinsaa. Jaalala bakka bu'iinsaa yeroo isin jedhu fakkeenyaaf dhiirri tokko shamarri takka baay'ee tokkoon jaalate yeroo isheen diddoo jaalallee biraa kan qabatu yoo ta'e kun jaalala bakka bu'iinsaatti jedhama. Fakkeenyaaf shamarri takka baay'ee jaalata garuu isheen dinnaan nama biraa jaalate yookiin ishee irraanfachuudhaaf jechuudha jechaadha. Ishee irraanfachuudhaaf ishee kanatti yoo dhiyaatu garuu tana hubuu danda'a. Isiniif galee miti fakkeenyaaf namni tokko dhugumaan nu jaalate yoo nutti siqe malee ishee hinaafsisuudhaaf jecha yeroo si dhungatu erga isheen immoo iddoo biraa yeroo isheen iddoo biraa jirtutti immoo homattuu si lakkaa'u jechaadha. Si galee miti. Innaa kuni jaalala bakka bu'iinsaa jedha. Nama tokko nutti dagachuudhaaf jedha yookiin shamarreen takka dhiira tokko jaalatte yeroo inni ishee dhiisee deemutti yeroo gara keenya dhufte kun jaalala bakka bu'iinsaa jedhama jechaadha. Jaalalli kunillee jaalala gaarii miti. Jaalalli gaariin jaalala kaayyooti. Sanarraa kan hafe garuu jaalalli faayidaa yookiin immoo jaalala haalaa itti taansee jaalala haalaa yeroo hojiidhaaf ta'ee yoo baay'ee wal jaalatanii jedhan jarri kun jaalala isaanii itti fufuullee danda'u. Isiniif galee miti. Maybe mana barumsaatti mana bakka hojiitti wal arganii jaalalli isaanii kun cimaa yoo ta'e yoo wal jaalatan sirriitti yoo wal jaalatan walitti fufuu danda'an. Sana booddee garuu gargar ba'uu danda'an jechuudha. Akkuma isiniin jedhe haalli hojii isaaniitii yoo jijjiirame addaan fagaachuu danda'u. Garuu jaalalli faayidaatii fi jaalalli bakka bu'iinsaa kun immoo ulfaataadha. Maaliif seetan faayidaadhaaf kan dhufe faayidaadha. Faayidaa isaa yoo argate yookiin wanti ati qabdu sun dhume sirraa fakkaata jechaadha. Kan bakka bu'iinsaatis ishee hinaafsisuudhaaf jechaa yookiin immoo kan sitti dhiyaatudha jechuudha. Parsantii 100 jaalallee kee ta'a jennee jaalallee koo ta'a jennee nama akkanaa kana amanuu hin dandeenyu. Garuu gara jaalala kaayyootitti illee haala maybe yoo itti tolte yoo amalli ishee gaarii ta'e wanti inni barbaadu isaa yoo qabaatte isheen yookiin yoo inni qabaate gara jaalala kaayyootitti jijjiiramuu danda'a jechaadha. Inni dhumaa inni jaaffaan jaalala hinaaffaati jechaadha. Jaalala hinaaffaa yeroo isiniin jedhu namoonni baay'een nama tokkotti hinaaffanii akka kan isa fakkeenyaaf shamarreen takka dhiira tokko jaalattee haa jennu dhiira san immoo namni biraa hin jaalata haa jennu. Fakkeenyaaf shamarreen dhiira biraa jaalattu tuni hinaaffaadhaaf jettee maybe jaalalumaa yoo ta'u hinaaffaa yeroo tokko jechaadha. Jaalalli fi hinaaffaan xiqqoo gargari maaliif akka ta'e beektanii hinaaffaan namummaa yoo ta'e namumti tokko jireenyaan yoo ol ka'e namni tokko mana tokko yoo ijaarrate namni tokko jaalallee gaarii yoo qabate namni hinaafu jira jireenya isaa keessatti. Namoonni baay'ee jiru waa'ee hinaaffaatii fi waa'ee miqqeenyinatii yookiin immoo maal jedhama qinaatii booda viidiyoo fideenaan dhufa jechuudha. Namoonni baay'een jaalattee osoo hin taane hinaaffaan waan qabeef mucaa tokko irraa intala tokko fageessitee ofii isheetiif itti dhiyaachuu dandeessa. Kun jaalalaa miti. Erga isheen sun irraa fagaatte immoo dhiistee deemuu dandeessituun illee jechaadha. Namni tokko hinaaffaadhaan ka'anii too jireenya namaa keessa seenanii jireenya namaa balleessuu danda'u. Malee jireenya gaarii nama hin jiraatan. Fakkeenyaaf jaalattee osoo hin taane hinaaffaadhaaf waanuma inni jaalallee qabaate jettee jireenya isaanii keessatti ishumti waan jaalallee gaarii qabaatteef gwaddinyaa isheetitti yookaan immoo fira isheetitti hinaaftee kan dhiira isa wajjin turtu yoo taate kunillee jaalala kaayyootii miti jechaadha. Haala salphaadhaan wal dhiisuu danda'u jechaadha. Viidiyoon irraa isinii qabadhee dhiyaate kana fakkaata. Akka barumsa irraa argattan abdiin qaba yoo jaalattan akkasuma akkuma duraan isiniin jedhu subscribe gochuun dagatinaa.
sheerii godha. Sinan jaaladha nagaan turaa. Baay'ee tokko sin jaaladha. Viidiyoo tanuu nama wal arginetti.